kabajaa jira. Haadha kiyya akkamittan rahmata godhaafii jira. Haadha kiyya akkamittan kabajaa jira mee ilaalaa jechuudha. Subhaanallah. Faallaa ta'e argame dubbiin aksii ta'e argame jechuudha. Waan nama dhibee nama dhiisuu miti wanni kun wallaahi bareechee jaba waa lama balleessaa jira. Rasuulli alamaa alayhi salaatu wassalaam sadaqaa sunnaayyuu wagga sadaqattan wagga kennattan jedhan namiyyootti kennadhaahi jedhan ilaalaalaati. Maaliif jennaan waa lama sii tahaa jechuudha. Maa inni wanni lamaan sun sadaqata wasilaa sadaqaadhaafii firummaa fufuu namiyyoo fufuu tahaa jedhan. Nummoo jechuudha ihsaana tolaa jedhe rabbiin jechuudha. Kan itti sadaqachuu dhiisi. Kan ihsaana toluu dhiisi. Maal godhuutti jirra? Dhiiga isaa dhangalaasuutti jirra jechuudha. Akkam ta'e dhufu guyyaa qiyaamaadhaa wanni kun. Subhaanallah. Rabbi rahmata nuuf haa godhu. 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 Waf haa gamaggamnu, waf haa ilaallu. Ammas gidduudhaan wannan sin gammachiisu maali jennaani? Abbaa murraa kan jedhan tokko jira. Abbaa murraa jechuun shayxaana rahmata rabbiirraa kan ari'ame, rahmata rabbiirraa kan fageeffame, rahmata rabbiirraa kan garaa muree ofii isaatii walitti nu qabee nu hundas fuudhee jahannamatti naquudhaaf kan boo'u tokkotu jira. Shayxaanni adhammoo nuyi wanni nu gammannu bareechinee wanni nuyi jechuudha milkii hadhaa kanatti wanni nuyi gammannu maali? Qalbii isaa gubuutti jirra hadhala inshaallah. Qalbii isaa gubuutti jirra. Boosifneerra hadha araaramuu kan keenya hin jaallatu shayxaanni. Tokko ta'uu kan keenya hin jaallatu shayxaanni. Khayrii hojjechuu kan keenya hin jaallatu shayxaanni jechuudha. Ummata keenya araaruma kana umma walitti qabamnee tokko taanee biyya keenya tolfannu kana namni jibbu hin dhabamu. Hin jira namni